Oke, kabajamtoota daawwattoota har'aadana afeerraa laaqana maashaallah hoteelitti argamna. Baay'ee namatti tola waggaa akkasii waliin nyaatan akkasii wal gosaatti kan isaan nyaatanii dargaggoonni kana fakkaatanii daawwadhaa ittiin. Afeerraa laaqana maashaallah hoteelitti argamna akkanatti waliin nyaatanii dargaggoonni kun faayidaa maalii akka qabu immoo isin warri daawwattan irratti yaada kennuu dandeessanii jaalalli ija baataa baay'ee namatti tolanii daawwadhaa itti dhiyaadhaa seenaadha oliif yuutuub chaanaal irratti wal argina waliin nyaachuun faayidaa maalii qabu isinirraa eegallu. Waliin nyaatu kun wal jaalala agarsiisa malee waliin teenya waliin nyaachuun jaalala agarsiisa bakka. Ayyee itti aanaa. Waliin nyaachuun yaadannoodha. Yaadannoodha. Inni tokkummaan. Gara biraatiin. Gara biraatiin ammoo ibsa magariisa gartee jaalala biyyaatii fi tokkummaa wayii agarsiisa. Ayyee galatoomaadha achaan. Ayyee waliin nyaachuu jechuun nama waliin nyaatee waliin rifataa jechuudha Oromoon. Kanaafuu gaddaaf gammachuu ta'e waliin nyaatanii waliin dhuguun baay'ee barbaachisaadha. Karaan gaariidha. Galatooma. Asuma waliin nyaachuu jechuun fakkeenya amma har'a gammachuu obboleessa keenyaa kana jechuudha. Waan inni gammadii dhufe jecha nutis gammannee wajjin gammachuu isaan arguudha jecha jechuun wajjin nyaannee dhufnee yaadannoo nu ta'e karaa fuulduraattis. Haalaan gaariidha. Jaalalaas ni gabbisaa jechuudha. Ayyee baay'ee galatooma isinoo. Ana kuma beekamu kana madda jama kana yalla guruppi deeyitun yeroo hundaa sakkalama kanaaf namni ifin dhaggeeffatee barbu subscribe godhuu qaba jechuudha. Ayyee galatooma ayyee Akana waliin nyaachuun wanti agarsiisu tokkummaa bareedinii kana kan jiru jaalala tokkummaa baay'ee ni jirta. Okay. Isa lama baaraatti akkasumatti namni hojii nyaate baruutu waliin dhaabbatu. Haalaan gaarii. Jaalalti obbolummaa lakkuma lakkaan guyyaa guyyaa irraa tuffaa jirti jechuudha. Galatooma. Ashi isin. Waliin nyaachuu jechuun tokkummaadha. Waliin nyaachuu jechuun akkuma jaalalaa fi waliin nyaachuu keessatti namni wal yaadachuu fi akkuma seenaattu seenaan isa yaadataa waa hundaa'u leegiinis leegii kophaa baate nyaatti jedhama. Tokkummaan waliin nyaachuu bakka yaadannoodhaaf bareedina nyaanaa fi gammannee jirra. Isin keessaa mee namni gammadaniif kamidha? Nama aballee rakkoo gammachuu haa gammachiisa. Okay, har'a gammachuu baay'ee irratti argamanii xiqqishoo waan dogongore tokko jiraan of kolkaasanii jecha baashaa maal gammadu? Kanaaf gammachuu keenya gammachuu qormaata riizaaltii dhumaata arganneerra. Kana qormaata irraa kana dabarree saayibban qotii bubbilee keenya kana hundumaa bakka takka dhufnee durii isa garama nyaanna gaafa qoqqoqoo nyaannu nyaanee nuti hin tolu jechuudha. Kanaaf har'a gammachuu irratti bakka tokko dhufneet mootiin hanga kuma dandeenyetti wal affeerreeya. Kanaaf gammachuu keenya irratti argaman. Okay, baay'ee namatti tola. Afeerraa baacaa irratti akkasitti dargaggoonni waliin ga'anii wal ga'anii waliin nyaatanii waliin qooddatanii